qoy maaluma taatanisin ni maraatanii hay aabaa'oon itti gaafatamummaa qaba shaneen itti gaafatamummaa qaba siyaasummaan isin haasoytantummaan itti gaafatamummaa ka qabu mootummaa naannoo Oromiyaati kan caffeen filte mootummaa naannoo Oromiyaa lubbuu baatu katti gaafatamummaa jalaa hin baane mootummaa naannoo Oromiyaati kanan beeytanii hoggii shaneen fannoon ummata keenya jeefte hay warri gartee maarree ifinjuu sun eessa kute warra juufaan arka namni kun akkamuma yaada isaaniin kabajaafani akka fedhetti haa yaadu mirga isaati ani irran kaayyenne fedhu akka fedhetti haa yaadu qaba fedhu shaneen eessa kute jechuu qaba fedhu meebii shanee filatee jira jechuu ana ammoo garuu shanee dura katti gaafatamu mootummaa heeraan filamee caffeedhaan bakka bu'ee ichi jiru sanii jechuu nageenya ummataa ka mirkaneessuu qabu isaa jechuu yoo nageenya ummataa ifi mirkaneessuu hin dandeenye federaalatti iyyatee federaalaa feerratee federaalaa wajji yoo federaalli dadhabe naannoo Amaaraa haa ta'u naannoo Soomalee haa ta'u poolisoota achirraa invite godhatee Oromiyaa keessa nagaya buusuu ka qabu mootummaa naannicha bulchuu jechuu kana gurra isin calawu garuu arra kadhumaa jiru rabbiilleen guyyaa ummal qiyaamaa isin gaafata sigale rabbiilleen guyyaa ummal qiyaamaa isin gaafata haqa nama miskiina dhumu jiru hin dhoysina mootummaa warra aangoo qaburraa fuula harkanna jettanii rabbirra fuula barbaadi malee namarra fuula barbaadin arra miskiinaa dhumu jira warra ilmoo biyya alaatiin qabne warra bakkatti godaanu hin qabne warra finfinnee naman qabne warra bakkatti baqatu hin qabneetu miskiina Wallagga keessa dhumu jira warri nama qabu warri barumsa qabu warri maallaqa qabu marti baqatee jira miskiinaaf ammoo sagalee ta'uun sadaqaadha aabaa'oon yookaan shaneen ammachi keessa jiru ummata Wallaggaa afeerratee ichi keessa teessisu jira jechuun hin danda'amtu jechuudha maaliif jiina gaafadhu aabaa'oon gaafa Harargee keessa ture Harargee guutuu aabaa'oo deeggaraa miti warra isaan deeggaruuf jala qabatanii miseensa godhatanii kaanuu leeniif jala yaasuu turanii jechuudha Wallagga keessatti same story ka isaan deeggaru if jala qabataniiti basaastuu godhatanii warra isaan hin deeggar warra mootummaa wajji dhaabbatu warra gartee mootummaa jijjiiramaa kana wajji dhaabbatu rashansiisaa jiranii ummanni lubbuu fi sigale lubbuu tanaafi hin dubbatu jechuudha mootummaa yoo guyya tokko dhufee bakka san to'ate torbaan tokko faa taa'ee ka'ee deema wabiin lubbuu isaanii waan hin jirreef ummanni rakkoo keessa galee jira jechuudha soo ummata kana isiniitu shaneef keessa qabee isinii shaneef keessa qallabaa shaneen dirqiin shiftaan fudhata dirqiin kana marraa dhorkuu qabu mootummaadhaa jechuudha soo kana amma mootummaan godhu jira yes dhugaa namaa dhoyisuun rabbiilleen hin jaalatu jechuudha mootummaan naannolleen hanga danda'u tattaafachuu jira garuu irra guddaa ka godhu jiru mootummaa federaalaati tan nuti isinirraa barbaannu guyyaa isin sirrii gootan guyyaa isin qaceelloo dalaydan guyyaa isin nageenya mirkaneessuuf tattaafattan namni ana dura gabbee isin galatoonfatu hin jiru jechuudha guyyaa isin garuu kijibaan gartee ummata shororkeessuu eegaltan guyyaa gartee ummata keenyatti isin baacuu eegaltan namni gartee ana dura gabbee isinitti himuu hin jiru jechuudha an yeroo hunda ummata kiyyaafiin dubbadha malee waa harkachuu fuula namaa barbaaddachuu maarree keenyaa achi jira leenca maarroo fakkaatuuchi jira kanaan naman deeggaruu jechuudha sigale abbaan fedhechi jiraatus sirna san hanga hoogganu jirutti hangaan sirna san itti amanee jirutti arrakkoon qabu jechuudha abbaan fedhechi hooggane muslimni hooggane kiristaanni hooggane waaqeffataan hooggane an irran kaayyannee jechuudha saniifuu awwanniin isiniinjuu obboleeyyan kiyya ummata keenya ka Wallagga keessaa dhumaa jiruuf ammallee akka ummata Suudi Arabiyaa saniif waltaanee sagalee ta'an ummata Suudi Arabiyaa saniif bashanee tuchi keessa guutuu jaawarii tuchi keessa guutuu janii ozuma janii no
miskiinaachi keessa miidhamaa jiraa jennee sagalee taane mootummaan keenya nu dhagee galcheemi arraas wallagga keessatti kadhumaa jiru ilmaan miskiinaati ilmaan warra waa qabu ilmaan warra dooktarran biyya alaa tana tattaa'ee nama ficcisiisu marti isaanii wallagga keessaa baqatanii kuun Finfinnee kuun Adaamaa kuun gartee raahaa godhu jiranii jechuudha ilmaan miskiinaa achi dhumu jiru saniif sagalee ta'uun gartee sawaabaa jechuudha soo mootummaan keenya ammallee gayaa miti wanni ati godhu jirtu wanni ati tattaafachuu jirtu tattaaffii teetti jirta dhugaa tattaaffii ati itti jirtu dhugaa ati itti jirtu an haaluun barbaadu jechuudha dhugaadhaan tattaafachuu jirta mootummaan federaalillee makalaakiyaa naqu jira poolisiin naannoo oromiyaallee naqu jira garuu poolisii naannoo oromiyaa keessa mootummaan deebi'ee iflaaluu qabaa jechuudha waan qulqulleessuu qabuu jira ichi keessa tattaa'ee warra information kennu jiru jira kana gartee keessallee mootummaa information kennine abalu shanee wajji hidhata qaba abalu biyya alaati wa alaykum salaam jaal jihaad qeyroo ibidda kana simaddaame qeyroo ibidda kana gartee hattoota salphisu jiru isaa fi fu'aat abbaaraa gootii fi abbaa urjii tokko ibidda akkatti itti kaa'u jiran si galee wiskii meeqa ficcisiisu jiran siin jana hattoota kana so mootummaa keenya nuti nu sirraawii nu qaceelii nu dhagahii jennee komachuu jirra gaafa inni nu dhagahe immoo waliin dhaabbachuun dirqamaa jechuudha amma mootummaan keenya sosso'aa jira lal nama tokko hogii inni sossoo'u jiru dirqiidhaan itti dhiibdee rakkoo keessan galchitu jechuudha sosso'aa jira haa galatu garuu gayaadha no nageenya gartee nageenya dhabuu naannoo saniitiin wanni mootummaan kun sossoo'aa jiruu fi wanni mootummaan keenya godhaa jiru walni gita waliin gitu jechuudha mootummaan keenya kana maal godhu ilaalcha keessa galchee maal godhuu qaba warroottan isa keessa taa'ee information kennu jiru jira warroottan isa keessa taa'ee caffee keessa taa'ee naannoo oromiyaa taa'ee waajjira pirezidaantii taa'ee waajjira paartii taa'ee warroottan gartee kana hunda dalagu jiru jira warra kana akkam godhuu qaba mootummaanis if laalee if xaraga if jijjiiraa deemu sigale hay ummanni nuu if jijjiiraa bara deeru mee fakkeenya mee shamarran keenya kanarraa furra huggii gabboo deemtu laa meekaappii tana laa hidhii tanaas waan diimtuu takka tis irra gooti if jijjiiru kanumaa bar jijjiirama jechuun kanumaa bar hay akkuma dhalatte gabbaa hin ooltu ammaasis yoo arra huccuu qalloon baate borummoo xiqqoo jettuun baatii if jijjiiru la mootummaan keenya if jijjiiru hariifummaan gaalaa hariifa taagaa isinis yeroo hunda akkuma gowwatti gartee nageenya mirkaneessuu maarree mirkaneessuu kana haasawaas jijjiiraa sigale akka hariifatti nageenyi isin mirkaneessitan waan hin jirreef sigale nageenya mirkaneessuu maarree mirkaneessuu ganda hanganaa deebifnee jirra maarree hanganaa dhuunfannee jirra waan akkanaatiif jijjiira so saniifuu wanni gootan amma wanni nan isiniin juu jijjiiru waa hedduurraa fakkeenya uumama kanarraa fakkeenya fudhachuu dandeessanii uumama kanarraa fakkeenya fudhachuu dandeessanii so uumamni kun jijjiiramaa deemaa bara anuumman gartuu hoggiin areeda kiyya kana guddiseetiin dhufa hoggiin akka tolcheetiin dhufa hoggiin koofiyaa tiyya tana godhadheetiin dhufa hoggiin diimtu if jijjiiruu jechuun sigale if jijjiiruu jechuun kanuma jijjiiramuu sigale so saniifuu wahuma takka repeat amma OBN hogii oduu dubbisuu deemu waan inni dubbisuu deemu kanumatti hin beek qamadii hektaara meeqa akka inni himuu deemu nageenya oromiyaa keessa badhaadhe akka inni himuu deemu already sammuun tiyya ozoon inni oduun dubbifne na beeyitii jechuudha so yoommoo if jijjiiraa dhufe hoo har'a maaliin dhaga'uu deema way maali waan ajaa'ibaatiin irraa dhaga'uu deema ifiin qopheessaa jechuudha if laal mootummaan keenyaa suutatti سوقت نمني سنجي بنجيرو نوندي سنجالنا سيجال نما جالت أبان بر إلما جالتوكا نتواني سنجالن نو في سنكانا سوت هاتو سوتو منجرامي مالكا سوتو بدي بيسا أما قرآن نو جبات تيمي أبي أحمد اللي يخون قرآن جبي سلال أما سجل شنشن سنجلا خايم سو سجل شنشن كان جلا أبوه مالو كماري فتي نجرا مالكا سني سوتو نما درانا نانو الجورتس سوتو منجرامي nama beekumsa qabu bakka qabsiisa ala
hariifata haa deemu qabda galaal if jijjiiruu jechuun kanumaa bar huccuu jijjiirrachuu mi bar yaadaas jijjiiruu sammuus jijjiiruu hogganaas jijjiiruu waa hedduu keessa wal qabatti sigale nama dandeettii qabu duraan ajajamaa yoo achi keesse amma gartee nama dandeettii qabuun bakka guutuu saniifuu laal if jijjiiraa deemuun mootummaan keenya wanni si dhaammannu if jijjiiraa deemuun barbaachisaadha jechuu so itti aansuudhaan mormitoonni fi hayyoonni namuu gartee kilaasii adda addaa qabaa jechuudha. Hayyoonni Oromoo yaada dhiheessu manguddoon Oromoo mari'achiisu mootummaan Oromiyaa hojii jijjiiruu wal harkaa hojii wal gargaaru waan dandeessuun hojii wal gargaaru kanaa bar kan barbaachisu Oromoon kana dhabdee bar amma taaniituma yoo kaanuma komatan hayyoonni ni taa'ee yoo mootummaan kana jijjiirre jee mootummaan hoo taa'eetuma yoo hayyoota jijjiiramatti himu kana ati ilaalcha biroo qabda aboo bakka tanaan hanqina qabda yaa hoogganaa keenya bakki tun sirraa hanqatte way hoogganaa keenya bakka kanaatiin hanqina qabda jee nama gartee hanqina kee sii himu kana teesseetuma yoo nama kana komachaa oolte xiqqoo rakkoodhaa beektaa laal anamma namni yoo keessaan dhufee kaab keenya laa'ifiin ati arra waraabde tun rakkoo qabdi Oromoo diiti Oromoo xiqqeessiti eenyummaa Oromoo gabbuufti laa'ifii tana ganaa akkanatti waraabinna yes yaada kananiin fudhadhaa jechuudha nama dhufee waan atti himesan maanatti himta ilaalcha biroo qabda yaagantu maarree ergamtu tawalwaallee hin juuni sii galee yaada kennate so mootummaan keenya warra yaada kennatu kana hidhuu sigal amma shimallisoggii abbaa seenaafaa Andu'aalam Bafiqaaduu faa na arrabsanii qabaa hidhaajee ajaja baase pirezidaantiin keenya guddaan sulla mee oggii hiisisu ijoollee miskiina humaan bee ijoollee miskiina humaan qabne sammuu dhugaan qaban sigal rakkoo arkanii jiran rakkoo san qeequ jiran rakkuma san sirreessu malee hanna bakka kanaa jirti hannitinii dhaabaa bakka okay janiituma akka hariifi suuta keessaa bahu malee nama rakkoo teessitti himu yoo kan afaan qabachiiftu taate booda afaan qabaniiti mootummaarraa si fuudhuun faan malchiiftii jechuudha. So saniifuu mootummaan isif laaluu qabdan hayyoonni ni geeteessan bahan jirtan bahuu qabdan. Dubbachuu ispiikaa biitti yaada nam tokkootiin hin jaaramtu. Biitti yaada gartee badhaadhinaa qofaan hin jaaramtu. Waloodhaan biyya bulchan sii galee mari'atanii biyya bulchan. Yaada jaawarirraa fudhachuu qaban. Mararraa fudhachuu qaban. Baqqalarraa fudhachuu qaban. Abiyyirraa fudhachuu qaban. Taayyirraa fudhachuu qaban. Shimallisirraa fudhachuu qaban. Dooktar Hangaasarraa fudhachuu qaban. Namoota jajjaboo sadarkaa olaanaa kana yaada isaanii fiddee walitti biyya goota malee yaaduma badhaadhinaa qofaa mo'atan. Adeeroo barkanaa nuti aangootti hin qabachuu paartii teenyatti hin qabsiisuu fi badhaadhina wanni ga'u hin jiru jenne malee yaadaan biyya yaada adda addaatiin jaaran malee yaaduma badhaadhinaa qofaa biyya jaaraa hin danda'amtu akkanaa miti lakkee hayyoonni ni gattaa mari'adha. Maaliif Oromoon tokkummaa dhabde? Maaliif Oromoo wal dhaga'uu dhabde? Maaliif beekaan Oromoo wallaalaan Oromoo beekaa Oromoo dhaga'uu dadhabe? Maaliif hoogganaan Oromoo hayyuu Oromoo dhaga'uu dadhabe? Maaliif dubbiin abbaa gadaa bakka dhabde? Sadarkaa abbaa gadaa ajjeesuu maaliif ga'amte? Abbaan gadaa hundi maaliif abbaa garaa ta'e? Taa'if qoradha. Arra yeroo qabdan, hiree qabdan, mootummaa harkaa qabdan, dhageeyti qabdan, dandeeyti qabdan. Sigale. Osoon Oromoon asii dhumu jirtu magaalaa si ijaarra. Gaafiin Oromoo magaalaa naa ijaarii miti yeroo ammaa nagaya naa buusi. Yoommoo dubbiin tun kan siin galle taate taa'i mari'adhu uummataa wajji. Memma maaltu isin barbaachisa? Magaalaan si ijaaramoo, nagayaan si buusamoo, qamadiin si buusamoo, karaan si baasamoo, hospitaalaan si ijaaramoo, ati qoftiin uummataan beeytu. Uummataa wajji diskas godhi. Uummataa wajji dubbadhu. Uummataa wajji mari'adhu. Kachirra si geesse uummata. Kachirra illee si tursiisu rabbii gaditti uummata. Isin dhiisii gartee wayyaanee hanga funyaanitti taankii fi baankii dippiloomaasii addunyaa tana guutuu
Afrikaa kontirool goote Ameerikaa fi Awurooppaa hunda kontirool goote ummanni uleedhaan ari'e. Isinii gartee dippiloomaasiin qilleensarra jiru. Kabaankii wanni waa hedduun dubbannummaa asirratti isinii rakkoon hedduun tun akka karaa hundaan itti jirtu yoomma ummanni kun lafaa ka'e amma ummata tuttuqu jirtan. Gaafii ummanni isin gaafate ummanni imma gaafiin ummata gaafii magaalaatii miti. Mee ummatuma kana gattaa haadiree osoo hin taane sirrumaan mari'achiisa. Mee maal isin barbaachisa? Oromiyaa keessamma nyaataa dhugaatii caalaa qaalame maali? Nageenyaa jechuudha. Nageenyi kun akkamiin baduu danda'e? Eenyuun baduu danda'e? Eessarraa ka'ee baduu danda'e?